Egaa sooshaal miidiyaa kana irratti iccitii hedduutu gadi bahaniiti kan inni jiru. Yakka hamaa garaa jabummaa hojjetanii waaqaaf qaama seeraa jalaa bahuun hin danda'amu jechuun qaamni dhimmi ilaaluu fi hawaasni fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniiti kan jirani. Osoo dhimma isaanii kanatti hin darbin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii sabskiraayib, viidiyoo laayik akka gootan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas viidiyoon kun namoota danuu bira akka gahuuf laayik sheer godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya hafan waliin hanga dhumaatti turtii gaarii qabaadhaa affeerraa keenya. Yaada namoota kanaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessaa. Akkas jechuun yaada isaanii gochaa garaa jabummaa raawwatamee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniitu kan jirani. Yakka hojjetanii ija hawaasaa fi seeraa jalaa miliquun hin danda'amu jedhaniitu kan isaan jirani. Bitootessa guyyaa 13 bara 2017 bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ganda Galgal Kuyyuu naannoo kondominiyeemii jedhamee beekamutti namichi yakkamaan obbo Dabalee Alamaayyoo jedhamu hojjettuu mana isaa meeshaa sagalee hin qabneen miidhaa hamaa qaama isheerraan gaheetu kan jiru. Egaa wanta yeroodhaa gara yerootti biyya keenya keessatti wanta ijaa fi gurratti hin tolle dhagaati kan oollu. Kana immoo Waaqayyo nu haa baraaru jechaa. Namichi kun egaa hojjettuu mana isaa irratti haala kanaan miidhaa cimaa qaama ishee irraan gaheeti kan jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa namni kun diina cimaadha. Miidhaa haganaa gahu nama isaaf dadhabaa jiru irratti hagana garaa jabaachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dabalataanis miidhaa cimaa eega irraan gaheen booda humnaan gudeedee namni manatti dhoksee osoo jiru eeruun hawaasaa to'annoo seeraa jala ooluun ooleetu jira jedhamaatu jira. Egaa dhimmi isaa poolisiin qoratamaa jiraachuun qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ibsa baasuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniitu kan jirani. Akeekkachiisa yakka hojjetanii ija hawaasaa fi seeraa jalaa miliquun kan hin danda'amne ta'uu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa kutaa olaanaa ittisaa yakkaa kan ta'an koomaandar itti aanaa Hasan Aliyyii himuun hawaasni poolisii waliin ta'uun yakka ittisuu fi saaxiluun qindoominaan hojjechuu akka qaban ergaa akeekkachiisaa dabarsaniitu kan isaan jirani. Egaa hanga qophiilee keenya hafan waliin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa, ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Subscribe, viidiyoo laayik akka gootan kabajaan isin gaafadhaa. Akkasumas viidiyoon kun namoota danuu bira akka gahuuf laayik sheer godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya hafan waliin hanga dhumaatti turtii gaarii qabaadhaa affeerraa keenya. Yaada namoota kanaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessaa. Akkas jechuun yaada isaanii gochaa garaa jabummaa raawwatamee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniitu kan jirani. Yakka hojjetanii ija hawaasaa fi seeraa jalaa miliquun hin danda'amu jedhaniitu kan isaan jirani. Bitootessa guyyaa 13 bara 2017 bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ganda Galgal Kuyyuu naannoo kondominiyeemii jedhamee beekamutti namichi yakkamaan obbo Dabalee Alamaayyoo jedhamu hojjettuu mana isaa meeshaa sagalee hin qabneen miidhaa hamaa qaama isheerraan gaheetu kan jiru. Egaa wanta yeroodhaa gara yerootti biyya keenya keessatti wanta ijaa fi gurratti hin tolle dhagaati kan oollu. Kana immoo Waaqayyo nu haa baraaru jechaa. Namichi kun egaa hojjettuu mana isaa irratti haala kanaan miidhaa cimaa qaama ishee irraan gaheeti kan jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa namni kun diina cimaadha. Miidhaa haganaa gahu nama isaaf dadhabaa jiru irratti hagana garaa jabaachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dabalataanis miidhaa cimaa eega irraan gaheen booda humnaan gudeedee namni manatti dhoksee osoo jiru eeruun hawaasaa to'annoo seeraa jala ooluun ooleetu jira
jedhamaatu jira. Egaa dhimmi isaa poolisiin qoratamaa jiraachuun qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ibsa baasuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniitu kan jirani. Akeekkachiisa yakka hojjetanii ija hawaasaa fi seeraa jalaa miliquun kan hin danda'amne ta'uu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa kutaa olaanaa ittisaa yakkaa kan ta'an koomaandar itti aanaa Hasan Aliyyii himuun hawaasni poolisii waliin ta'uun yakka ittisuu fi saaxiluun qindoominaan hojjechuu akka qaban ergaa akeekkachiisaa dabarsaniitu kan isaan jirani. Egaa hanga qophiilee keenya hafan waliin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa, ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Subscribe, video like akka gootan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas viidiyoon kun namoota danuu bira akka gahuuf like share godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya hafan waliin hanga dhumaatti turtii gaarii qabaadhaa affeerraa keenya. Yaada namoota kanaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessaa. Akkas jechuun yaada isaanii gochaa garaa jabummaa raawwatamee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniitu kan jirani. Yakka hojjetanii ija hawaasaa fi seeraa jalaa miliquun hin danda'amu jedhaniitu kan isaan jirani. Bitootessa guyyaa 13 bara 2017 bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ganda Galgal Kuyyuu naannoo kondominiyeemii jedhamee beekamutti namichi yakkamaan obbo Dabalee Alamaayyoo jedhamu hojjettuu mana isaa meeshaa sagalee hin qabneen miidhaa hamaa qaama isheerraan gaheetu kan jiru. Egaa wanta yeroodhaa gara yerootti biyya keenya keessatti wanta ijaa fi gurratti hin tolle dhagaati kan oollu. Kana immoo Waaqayyo nu haa baraaru jechaa. Namichi kun egaa hojjettuu mana isaa irratti haala kanaan miidhaa cimaa qaama ishee irraan gaheeti kan jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa namni kun diina cimaadha. Miidhaa haganaa gahu nama isaaf dadhabaa jiru irratti hagana garaa jabaachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dabalataanis miidhaa cimaa eega irraan gaheen booda humnaan gudeedee namni manatti dhoksee osoo jiru eeruun hawaasaa to'annoo seeraa jala ooleetu jira jedhamaatu jira. Egaa dhimmi isaa poolisiin qoratamaa jiraachuun qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ibsa baasuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniitu kan jirani. Akeekkachiisa yakka hojjetanii ija hawaasaa fi seeraa jalaa miliquun kan hin danda'amne ta'uu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa kutaa olaanaa ittisaa yakkaa kan ta'an koomaandar itti aanaa Hasan Aliyyii himuun hawaasni poolisii waliin ta'uun yakka ittisuu fi saaxiluun qindoominaan hojjechuu akka qaban ergaa akeekkachiisaa dabarsaniitu kan isaan jirani. Egaa hanga qophiilee keenya hafan waliin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa ulfaadhaa.